Dulu patajina kasi kidem taimu sana bodde mal dubbi ba ma da wutu sin dubbadat Kana warri biraa Kanaafi dubbatinaan kanaafi ajjeeffata obboleessa. akkamitti achi geesse ergasii maaltu akka sitti bilbiltee moo sitti hin bilbille si galee Naatti maatiin bilbilti. osi gara kanneen akka Ajjeeffata ittiin hima mucaan kun eenyu duukaa isaan jira. Naani Faanaa isaan jira jedhu. ana faana haasee rakkoon qabu. Yeroo kanatti mucaan kun deemtee meedikaala galtee deemte garuu meedikaalli ishee tureera. Yeroo lammaffaa meedikaala galchuuf immoo ani akka yeroo lammaffaa meedikaalli galamus waan hin beeku tokko hin qabu deemteetti garuu mucaan. Sanaa booddee mucaan kun deemtee gaafa deemtu birriin tasa hin haalatamne akka isheen haasoftu kana miti. Sababni isaas sababa birriin hin haalatamneef sitti hima. Mucaan kun deemtee gaafa jesadii gaafa ulfi keessatti argamu harmeeshatti bilbilaan birrii na gaafata jettee jaartiin bilbila irraa kaasu didde. Jaarsummaa nama qe'ee isheetti ergeera, ollaadha namatti ergeera, nama firaatti ergeera. Nuguse dhiifama wajjin haasaa sirreessaa deemna gatii ta'ee fi harmee siitti sanatti bilbilteetu haati sii xonqaa'idha moo mana xonqaa'ee hojjetu moo akkamitti yeroo itti bilbiltu mucaa isaaniiyyuu dhaga'uu barbaadu ulfa ta'uu akkamitti baraniyyis jalaa kaasuu hin dandeenyeeffamaa hojjeta. Ulfataan miti kaa. Birrii nu gaafata. Waanan birrii naan laannee fi galeen birrii sii galcha jettee jaartiin achiin haftee mucaa isheen kun birrii siin galchattee achiin haftee ani birrii koo nan dhabee birriis fudhadhee galee tokko siin qabu waanan birrii irraa qabu birrii irraa kaasuu deemu isaanii sanaa booddee. Na dhagaye birriin naan galleen jedhi birriin rasiitiitu hin jiru malee na dhagaye birriin rasiitiitu hin jiru malee harkatti kaashii sii laatame hin sobiin kan. Saara maaliif dubbii baha dhoksitaa qo'e callisi maal booda dubbanna rakkoon hin jiru. Saara fudhatu. Amma dubbiin birrii ati gatii si daawwatanuuf si jalaa kaasuu danda'ayyee jaarsummaatti argitti jaarsummaan sun maal jedhamee itti fufi. Namichi jaarsummaa dhaqee jira lammaddana ragaaf namichi jira nama qe'ee isaaniidha makiinaa taata wallaggaarra oofudha kan harmeensaaf harmeen ishee ollaa ta'anidha lamaan isaanii jiru kun ragaa qabatamaadha yoo sitti jechuudha waan qabatamaa ta'u nagammaa fuula namaa jirra namatti hojjeffata jettaniiti waan qabatamaa ta'u ni dabalata. Kana achumatti qabii borna gaafata. Eenyutu jaarsummaa dhaqee birrii meeqaaf immoo jaarsummaa dhaqee namichi kan jedhu asuma irratti qabadhaatii boraa ta'u nasa. Kanaaf yeroo kanatti hundi isaanii bilbila irraa cufatanii galanii ani zimmeedhee dhiisee yeroo mucaan achi rakkattutti ishee kanatti waan bilbila hin dhaga'anii yeroo isa dhuma gaafa mucaan ji'a shan fixxu saaraa kanatti bilbilee itti hime mucaan gara biirootti ol deebitee intarviiyuu godhanii nutti ergan harmee isheetti erginaan harmeen ishee dhimma ishee tuqxe intala ishee kanatti ergeennaan birrii xiqqeetti barbaadiiti mucaan kun otoo kana qalamatti hin biyyeetti galchinaannaan bilbila cufattee kunoo jira guyyaa isaa sirreeffachaa deemnaa meedikaala fudhattee hammam turtee deemte? Meedikaala fudhattee ji'aaf torbee haa ta'u ji'aaf torbee sadii haa ta'u waan akkasii. Eenyu sirraa fuudhe gaafa deemtu maqaan ishee eenyu isheen sirraa fuute? Saaraan beekti walii bilbilaa turan ishee baay'ee waa'ee Saaraa dhiisiitii nugusa. Mucoo dhiisi kaa Saaraati miutii godhadhu piliis. Isheen ati waliin hojjettu suni isheen sirraa fuute eenyudha maqaan ishee namni ati waliin hojjettu sun nugusa? Jijii jedhamti. Okay, Jijii eenyuti? Ara hin beeku jechuun isheen mucaa sisteerii achiin deemteetti achiin ergitte malee Jijii akkaataa jamaatti beekanii isheen ikkoo amma bilbila. Baay'ee rakkoon qabu suuraa ishee maal beektamni ishee wajjin hojjetta. Lakkani suuraa isheen qabu garuu bilbila ishee qabaa. Baay'ee isheen gatii daldalaa qarshii siin ergine. Maqaa achiin ergamaa islaamoonni. Baay'ee erga deemtee mucoonni hojii galuu ishee hojii seenteetti jettee gaafatteetta. Maal hojii seentee bitaan isheen amma kana achiisa ture maafan gaafachuu dhiisaree. Hojii seensiseera jettee sitti himte. Maaf natti himne maarree kan natti himte. Ulfata ushee ergasii hammamitti dhageesseeti? Ani kanan dhagaye jechuudha.
Mucaanis uffachaa turte gaafa ji'a shaniiti kan isheen kanan dhagaye. Gaafa ji'a shanii ulfa ta'uu ishee eenyu sitti hime? Isaanuma biiroo achi bilbila natti himani bilbila isaanii iyyuu qabu naa bilbilanii akkas akkasidha naan jedhani. Sanaa booddee anis nan Maal jedhani bilbilanii? mucaan ulfooftee jettiidha. Eenyu kan akkasiin jedhe jiijii mucaa suura eegel irratti argamtu kana? Aranii kanan beeku. Eenyu? Keetti barbaaddan. Intalli kuni ulfaa'uun ishee hammami? Biyya alaadha deemuun hammami? Hammami qoy mucaan kun asii deemuun ishee hammami? Ulfaa'uun ishee hammami? Eenyutu immoo ulfeesse? Otooma immoo arabatu ulfeesse ta'e akka yaada keetti amma jechuudha. Dhaggeeffadhu hundumaa dhaggeeffatamuni otooma arabatu ulfeesse ta'e jechuudha. Dhiiga keenya miti. Haadha isheetu deemee miti. Obboleettii isheeti miti. Bakki otoon baasiin dura waan kana dhoksatanii kun mudannoodha beekti. Eenyu irratti mudatan? Qeetti mudata kun beekti. Garuu otoo rakkoon kun dhufee fuula miidiyaa hamma kana hin balleessiin dura yeroo namni iyyaa ture yeroo an iyyaa ture eenyu ture achi as bahee haasa'eera. Garuu har'aa dubbii kana maqa balleessiidhaaf as baatee intalli kun waan kana raawwatte. Yeroo takka naanii ko yeroo waan na ilaallatu hin qabu naa. Ifama naanii ko. Nugusa mucooni biyyatti ulfooftee deemte moo achitti ulfoofte? Akka yaada nugusatti miti. Akka yaada kootti akkan ofii koo yaadutti jechuudha. Dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u namni tokko yaada dhuunfaa mataasaa hin yaada mitiire. Akka yaada kootti ani akka mucaanis nattaasoftetti waan asitti ulfoofte natti fakkaata. Sababni isaa iyyuu Osoo hin ilaalamiin garachi deemte isheen biyya sana. otto gasitti nima fakkeenyaaf namni tokko gaafa deemamu biyya alaa meedikaala galee deemaa jedhama. Ati meedikaala otoo hin galchiin ergite? Tittani maggeeffadhani mucaa kana akkamittiin deemte beektaa mucaan kun? Mucaa kana kan ofitti fudhate nama dhabeeketti. Mucaa firaati. Malee ani hojii kallattiidhaan hojii kanaan hojjedhan biyyoon sitti hime jechuudha. Akkamittiin meedikaala otoo hin galchiin mucaan sun ofitti fudhatte? Mucaan kun meedikaala galteetti. Meedikaalli immoo kan guyya meeqa ibsasti akka yaada keetti amma meedikaalli kan guyya 3-4 hin ibsa. Mucaan kun meedikaala guyyaa 3-4 kanaan takka waan dubbaddu qabaanillee takkaanaaf dhiboota naa kenna. Maali yoo jettani inni firarraan deemte kan jedhu